waan jimaa kanarratti dhimma kee kanarratti ani fakkeenyaa fi ciramee maqaa badiyyuun jedhamu. Faayidaa qaba miti eeyyeen qaba sirriidha. Garuu faayidaa isaa caalaa miidhaa isaatu caala. Ati waa baay'ee dubbatteetta. Viidiyoo kee hunda dhaggeeffadheera. Viidiyoo kee diyuutu godhee viidiyoo deeqaa kudhanii sana diyuutu goonaan akka namni ni ilaalle ta'e maal akka ta'e hin beeku sababa sanaan viidiyoo sana kaase. Viidiyoo sana keessatti wantoonni ati dubbatte wantoota bu'uuraadha. Wantoota irraa fitiyyuu jira. Fakkeenyaaf namoonni jimaa qaaman haadha manaa isaanii gammachiisuu irratti rakkoo guddaa jira. Gaafa waan kanarraa haadha manaa gammachiisuu irratti rakkoo guddaatu jira jedhanii dubbatu. Shabakaa kiyyaa ganna darbee dhaggeeffadhu hin fixanne. Ati pointi barreeffadhu bakka maata fa'aa katabadhu. Ittuu fi sheekh. Jaffeeko bakka kanatti rakkoo guddaadha. Yeroo tokko nama tokko jira walitti daa'iidha. Nama daawwaa godhudha. Biyya biraarraa dhufee nu biratti daawwaa godha. Haadha manaa fi abbaa manaatii wal lolee isarratti wal himate. Gaafa wal himatanii rakkoo ishee himattee rakkoo caatii dhiisiidha. Ittuu caatii yeroo caatii hin qaamne nagaadha. Daamiin naamee caffee nama baasin. Inni haqa haadha manaa hin eega. Akka ajaa'ibaatti eega namuma siree isaa jabeeffatu ture. Garuu erga caatii kanatti seenee hiriyyaan taane qabatee jeequmsa tammaate mana keessaatii har'a wal lolu boru wal lolu namni jaarsummaa ta'a dhumarra sheeka bira ga'ee dubbiin. Gaafa sheeka bira ga'u sheekatti ifuma baastee kanadha jettee itti dubbatte. Caatii sanarraa dhaabbatee jireenyi isaanii jireenya gaarii ta'e. Wantoota tambiste keessa kana dubbachuu fedhe. Inni biraanii ati namoota fakkeenyaaf warra Wallaggaa laalaa, warra Eessaa laalaa, qotee bulaa biyya garaagaraa laalaa, godina garaagaraa laalaa. Qotee bulaan keenya garuu ooyiruu xiqqoo tokko wanni godhee gadi taa'a sababii suusii jimaa jette. Ani dhugaan sanitti maatii fakkeenyaaf nu biratti qotee bultoonni qabeenya guddaa qaban, horii ajaa'iba, horii mimmiidhagoo qaban qotee bultoota Harargeedha. Warra mootummaan Mallas yeroo jiru buqqisee naannoo keenya dhufanii yoo fakkeenyaaf sangoonni kan namoota biraa 20,000 baasu ta'e kan isaanii 40,000, 50,000tti gurguramu. Hojii namni akka uummata Harargee hojii hojjetu hin jiru. Uummanni Harargee ituma jimaa'aan kun buqqa'ee badeeyyuu lafa isaa sanarratti wanta guddaa uummata hojjechuu danda'udha. Uummata Harargee warra nu biraan hin beekan, warra nu bira jiran sangaan isaanii tokkittiin birrii Itoophiyaa 40,000 yeroo nan biyya jiru. Kan keenya yoo 20tti gurgurame kan isaanii 40,000tti gurgurama. Horii warra Harargee jedhamee beekamaa eessatti fe'ama? Sudaanitti fe'amaan. Uummanni uummata hojiidha. Caatiin immoo uummata kana jaallatames jibbames hin dhamaase. Uummata dhamaase jibaan fayyaate yaa qajetti. Dubbii qajetti. Kutu caffee yeroo naa kan jarjaratti hin jira caffee yeroo naa kan. Ittuu fuulee eeyyee. Laal caffee keenya yoo kara islaamummaattas deemines dhugumaan beena yoo if goggodhuu fi gartee if qola taane malee haqa himuuf hoo jenne dhuga Harargeen ilmii ni qabdi, sheekotii ni qabdi, aalima ni qabdi, warra qamee qareerraa kun dhuga ammoo akkasuma faayidaa ni qaba. Warra mirqaanee halkan guutuu gartee quraana qaree'aa buluu jira. Akka malee ilmi qabdi Harargeen namuutu beeka. Akkasuma wajjin ammoo hawaasni keenya kalafaa kun gartee laal kalafaa kun akka kiyyaa ka imaana da'ibaa kun salaatuma rabbi irrattu salaat sadifaa warra salaatan jimaa kana afaanii baafadheetiin qaba jimaa kana afaanii baafadheetiin qaba suma jooti asrii fi zuurii fi ishaa'ii walirra dhawa naannaa sitti hima wallahi laazima kan sitti hima. Ni jiru shakkii malee wallahi. Waan jiru dhugaa jiru salaata sadi salaata afurfaa warra dhaan akka salaatul maalis salaataniin beekanii. Nuti gaafa ijoollee akkasitti agarree xiqqoo warra magaalaa kanarraa wayyaadha. Xiqqoo afaan kaadhee jeetuma hallikkitti afaan kaatee kara salaataa kutadha. Keessattuu guraageen faa shaaxilaa beeyta akka keenyaa miti. Guraageen xiqqishuma afaan kaattee dhagaa gadholluuqattee salaatu san deemti keenya ammoo mallaa guuttateeti ka torbaan tokkotti hin dhufne kana salaata sadii warra dhaata. Kanaafuu jimaan kasaara qaban. Ani deeggaru jimaa.
Qabeenya hawaasa keenyaati. Hawaasni keenya immoo argan jimaan jiraata nuuf faayidaadha. Nuuf nyaata keenya dhugaatii keenya dhuga hagas ni qabna. Kuulee dubbishanii jisanoo. Sa bultii keessaa san baantaami. Mee san jigaa. Sa bultii keessaa dhibbatti. Sa bultii keessaa dhaggeeffarsutti nima. Namoota gariin san nyaatu malee jaartoo jira hin danda'u. Jimaa qabu maleedha. Namoonni gariin yoo qabne immoo jaartoo jira hin danda'u. Maal jechuun adda waati? Namni gariin dhiiga sarraa'insaa namni gariin ammoo jimaa qabne jaartoo jira hin danda'u dhugaa. Namni gariin ammoo yoo jimaa qabne malee jaartoo jira hin danda'u. Maali wanni takka nam tokko khayrii qabdu nam tokko khayrii qabdu isaan beeku. Amma karaa nuti bara koo jechuudha maantana. Karaa rachuttu hajimaa qabu malee fi hajimaa qabu hundee hin rakkoo yoo jimaa kun iddoo hafee'oo. Fayyaa qabu min. Irra filatama anti gaafu gaaf tokko akka malee na godhe jimaan kun isan booda hin jibbe. Mee waan sugadee. Siin haasu. Himila. Namura. Hala, namura ni dem. Namura sheekhan sodaati. Ala kira kumbar barnoota hawaasatti kumbar barnoota gaariidha. Amaadhaa miti. Namni irraa barata. Abshir waan nama barnoota ta'u dubbadhu kuulee. Yaa Umar kun qabu. Kuulee. Gurbaa kanis godhu moo Osmaatte? Dis. Aye, Sheikh Abdullah. Hey, galatoomii kanaafuu maal jechuu barbaadeni ani akka kootti jechuudha. Fakkeenyaaf amma jimaamti kun jiraate naan amma dhugaa dubbachuuf amma jimaan kun yoo jiraate qaamamuunoo hin hafu. Dhugaa dubbachuuf qaamamuun hin hafu. Namni qaamee dalagaa dhiisuunis hin hafu. In qaamiin jedhamee ugguramamoo jimaa ekspoortii haa ta'u gara biyya alaatti haa ba'u garuu qaamuun dhorkaadha jedhamee ugguramamoo akkam ta'a? Akkina yaadu laala Sheikh akkina yaadu jimaan ummati keenya jimaa malee jiraachuu hin danda'u. Jimaan diinagdee biyyaati. Jimaa kanaan ijoollee barsiifatanii midhaan bitatanii daara bahanii jimaan karaa arginatti barbaachisaadha. Jimaa malee jireenya hawaasaa rakkoodha. Akkitti dhaabuun danda'amuutu jira. Dur gaafa keenyaa gaafa nan duroomu jimaa qabuun qaaniidha. Aadaa keessatti qaaniidha. Ijoolleen jimaa hin qamaatu. Nama guddaa malee, manguddoo malee, warra nama fuudhee ilmaan qabalee jimaa qabuun dargaggeessi qaaniidha dur. Arra wanni sun jijjiiramteeti ijoolleen daa'imnis qamoo eegaltu. Ijoollee amata kudhanii qaba. Amata kudha lamaatu haraaraa qaba. Suusii jimaadhaa qaba. Waan kana wanni haasawaa jiruuf akkanumatti miti. Warri dhagahee ilmaan fi jimarraa eeggachuu. Jaappee haasaa kee dammaan qabee abbaan keenya maal nu jedhu ani abbaan keenya sheekadha. Caatii akka ajaa'ibaatti qabna. Abbaan keenya maal nu jedhu jechuudha nuun. Namni machii caatiitiin qabamee fi namni machii caatiitiin qabame adda. Machiin caatii nama gadhiisu, machiin dhugiitii nama gadhiisa. Akka ijoollee tokkootti caatii kana ijoollummaan itti ilaanne nu jedhu. Isuma dhugaa. Itti fufee yaada kee. Laal akkitti dhaabuun danda'amu hawaasni rakkoo jirtu waliif wal gorsa badirraa wal deebisa. Kun ammoo waa'ee mootummaa keessa garaa jira. Waa'ee mootummaa dhaasawaan jiran. Akka hawaasattiin hawaasaan keessaa bahe, maatiin keessaa bahe, faamiliin keessaa baheen gorsaadhaa jira. Rakkina jimaan kun qabuun itti himaadhaa jira. Ani maatii qabaatu na dhale. Maatii ooyiruu jimaa qabdu na dhale. Inumaa ooyiruu jimaa anaafuu naa dhaabanii jira. Anaafuu naa dhaabanii siin jee jimaa caffeedhaa jira. Siigalee amma jiraatullee hin beeku. Siigalaa. Obboleessa wanni himaadhaa jiru ijoolleen teenyarraan tana keessatti barnootaan duubatti hafoodha. Fayyaadhaan duubatti hafoodha. Jireenyaan duubatti hafoodha. Hiyyummaadhaan dhaalamnee jirra. Namni afaan kaatu malee ka'ee waa dalaguu hin danda'u. Afaan kaatu malee ijaan banatu. Afaan kaatu malee waa dubbisuu hin danda'u. Oromoota birarraa adda taaneetti miidhaa addarra jira. Hawaasa kanaan gorsaadhaa jira. Jimaan akka madda diinagdeetti itti fayyadamuun aaqilummaadha. Qoteewwan keenya haa dhaabbatu, haa gurguratu, maallaqa harkatu,
maallaqa san ilmaan fitina haa barsiifatu haa ifiin guddisu jireenya tiijirratu dhibbaa toliif gan kana hin deeggar anjimaan haraam jechaa hin jiru miti garuu jimaan hambisi akkuma namni faarshoon hambisi akkuma hashiish hambisitti jimaanis hambisi namaa gad nama godha gadi galoodha si godha bultii ta'e keessa rakkoodha qaba maatii keessa rakkoodha qaba diinagdee keessa rakkoodha qaba waan isa baaftu san maaliif ittiin nyaattee nama fakkaan waan isa baaftu san maaliif itti dhufan ittiin bireen waan isa baaftu san maaliif ilmaan keetiin daaran baafu sigalee rakkinni bakki jiru bakka kana obboleesso abiyyo Yes. itu namur bulte Yes, caffe dhugaa dubbachuu fi hawaasni keenya waan kana gartee asiin durallee yeroo tokko dubbattee turtee anillee waan kana dubbadheen ture dhugaa dubbachuu dhaloonni waggaa 12 maatii tiyya keessa ijoolleen barumsa nama hegeree abdii biyyaa jaanii barumsa maaliif deemu oolte jennaan guyyaa hundanne kannaan jee barumsa biyya kana akkamitti jennaan asitti bar 11 maallaquma kanatti rakkoon qabu ilaa sadarkaa sanitti hawaasni keenya cabee jira cabuu ennaan cabuu bira kutee sadarkaa jiraatuu fi jiraatuu dhabuu keessa jira amma immoo waan kana gubataa marqaa hubataa argaa jaan amma warri waan ati jettu kana laalu parsantii takka lama yoo jiraate waan kana hubate galiidha yes galii atillee reefu dubbachaa turte hawaasni keenya hundi jimaan galii harargee ta'u arraamiti bara arraam meeqatillee galii harargee ta'u qaamni kamiyyuu itti amanna garuu ammoo nu miidhee jira namaa gannu godhee jira dalagata nu dhoowwee jira yes nu beelessee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani nama jimaa masnoo bakka sadii ilma qutusuu qabeenya abbaa kiyyaa guutuu irra jiru garuu qaamni ani itti kannee deemu sun jimaa san irraa tolan oolle caffe 300,000 gurguratan garuu 0.5 tolarraa oolanii jiran jechuudha. Kanammoo dhaloonni keenya badaa jiraa dhaloota arraan waggaa muraasa booda garamitti akka nuun deemu xiqqeenya ammoo jimaa namni dur akka nuti beeknu ani gaafan biyya jiru jimaa qameen beeku dhugaan isinitti himaa maatii biyya dhukadheen xiqqoo akkanatti kan hin dargaggeessa guddaadhaa kana jechuudha. Jimaa hagaan qameen beeka guyyaan qameen beeka namni jimaa qamoo namoota umriidhaan gugurdaa kan lafa qonnaa dalagu arra ammoo barataan kutaa 5 barataan ijoolleen daa'imni barataan kutaa 6 jimaa rawaachatee taa'ee qaba gaafa jimaadhaan walitti dhufe immoo jimaa gaafa dhabe rakkoo biraa xuumaa jira jechuudha dhaloota keenya keessatti. Wanni kun waa hundarraa nu fageessee jira hawaasummaarraa nu dhiibee jira jireenya gadadoo keessatti nu dhiibaa jira jimaan haa buqqa'uu amma mana adda addaa keessaa mana banattanii caffee arrabsaa jiranii jechuudha ijoolleen keenya kan hubannaa hin qabne caffeen nama qabeenya maatii kana keessaa ba'e duraan dursee maatii qonnaan bulaa jimaa qabu keessaa ba'e caffeen garuu immoo dhaloonni inni biraa deeme sun arraan tana sadarkaa irra jiru jimaan haa buqqa'uu jechaan jirru miidhaa ni qabaa ni qabaa miidhaa akka qabu irratti walii galuun nurra jiraata yaa jara keenya miidhaa tokkoffaa yeroo teenya taayimii teenya itti fayyadamnu lammata ilmi dhalatee waggaa 8 ganaa jimaa farshoo dhuguurra wayya maaliif farshoo yoo dhugde sa'aatii takka keessatti dhugdee biraa deemta yoo sakraantes dhumate jimaa yoo xiqqaatee ganama eegaltee halkan itti bultee akka barbaadetti jimaa namni guddaan qofti yoo kan qamoo taate manguddoo namni lafa qotu dalaguutu qamootu irra jiraata malee jenereeshinni akka jirutti waggaa 8 irraa jimarratti bobba'ee jimaa qamoon kun jenereeshinni keenya akka jirutti jenereeshina hujiin ala ta'e barnootaan ala ta'aa jira jechuudha. Ilma harargee keessaa dhiyoon tana barumsa fudhatan kana nama meeqa dabre? Bara dabre nama meeqa dabre? Maatii biyya kanaa nama 5 jaatu dirree dhawaa dhaqee fattaname tokkolleen hin dabarre caffee. Ijoolleen haraan fitee jirti sin jaboo itti namni jiru. Yes. Ijoolleen bar maqaan irratti hun beektu bilee sodaloonni maanta naa eenyu abiyyoo mantaati.
Gaafa nuti karaa nu caffee high school keenya qofarraa for nama 15 nama 16 fida. Nama 15 arrantana akka Harargetti namni sadarkaa universitii seenuu dadhabe garuu kutaa 12 maallaqaan dabarsaa jiran biyya keessatti. Ijoolleen ni qamaati barsiisonnis ni qamaa wajjin qamaanii tuman wallahi rabbitti si qaqadda ilmi obboleessati. Adaba godhadha jimaan irraan tuqina. Salaamu alaikum. Jimaan irraa namni oduu akkanaa dhaba. Eebira seenaa koy karaa deemu jiraati. Jimaan tuqina nurraa. Jimaani buqqaafnaa jimaan buqqo'uu qabaa miti ammaa jalqabaa.